Akkam jirtu daawwattoota Oromaan barnoota ajaa'ibaatiin walitti deebinee jira. Waasappii irratti waa sadii dirqama kan isin beekuu qabdantu jira jechuudha. Waan impoortaantii ta'e takka isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Waasappiin akka waan haaraa waasappii irratti isin dirqama beekuu qabdan sitingii ajaa'ibaa tokkoon wal isin barsiisa jechuudha. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe iddoo jettu tana subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoo like godhuu hin dagatina. Amma kallattiimaan gara barnootaa isin dabarsa. Let's go. Waasappiin haala kanaan yeroo isiniif bane tuqaa sadeen as mataa gubbaa jiru kanarra kilik godhuudhaan setting iddoo jettu tanarratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha. Profaayila keessan jalatti jechuudha. Haala kanaan wantoota adda addaa qabatee isinii dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf waasappiin tokko tokko kan amma update ta'e jechuudha. Gubbaa kanarratti private check up isiniin jedhaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu kan gubbaa kanarraa hin qabne maal gootanii jala kanatti gadi buutanii private tajettu tana ni argattu jechuudha. Kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Ammallee bilbilli tokko tokko gubbaa kanarratti check up jedhee isinii fiduu danda'a jechuudha. Yoo gubbaa kanarratti isinii fide isuma san cuqaastanii gara fuulduraa deemtu. Barreeffama magariisaan isinii fida fuulduratti X kaayetii jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo maali wanni akkanaa kan nutti dhufe jettanii yeroo duraa X gootanii yoo irra darbitan jechuudha gama gaditti isinii mul'isaa jechuudha. Kanaafuu kana hundarraa hin qabne dhuma irratti gadi buutanii jechuudha. Dhuma irratti gadi buutanii private check up tajettu tana ni argattu jechuudha asirratti. Kanaafuu irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Qabxii sadii moo afur qabatee isinii dhufa. Har'a kan isin argisiisu qabxii sadeen kana isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Choose can contact you ka jedhu kana irra cuqaasne gara fuulduraa deemna jechuudha daawwattoota kiyya. Kana jechuun fakkeenyaaf daawwattoota kiyya namoonni gruppii keessatti yeroo isin galchanii fi akkasumallee lakkoofsi haaraan yeroo isiniif dawwalamu akka bilbilli keessa saayilantii ta'uu fi saayilantii hin taane sagaleen isinitti dhagamtu sagaleen hin dhagamne godhatuu fi akkasumallee akka namni gruppii keessatti isiniin daballe eeyyama keessanii malee isiniin daballee fi akkasumallee lakkoofsa keessan kan namni gruppii keessa isin galchuu dadhabe yookaan itti kennitanii gruppii keessa nu galchettanii gruppii keessa isin seensisuu dide salphumatti akkaataa namni gruppii keessatti isin dabaluu danda'u jechuudha ittiin godhatuu dandeessan. Akkasumallee namoota biloo gootanillee hangama akka biloo gootanillee karaa ittiin ilaaluu dandeessan. Duraan fakkeenyaaf karaa biraatiin jira. Amma immoo bakka tokkotti walitti qabee mata duree irratti godhee nuuf fidee jechuudha. Tokkoffaratti kan waliin ilaallu groups ka jedhu kan haa ilaallu. Irratti kilik goonee gara fuulduraa deemna. Gruppii irratti yeroo nu cuqaasne mata duree kana qabatee nuuf dhufa. Everyone ka jedhuu fi my contacts akkasumallee my contact accept ka jedhu qabatee isin dhufa jechuudha. Everyone kanarra yoo kaa'attanii namoonni kamiyyuu jechuudha gruppiitti isin dabaluu danda'a jechuudha. Kunoo gubbaa kanarratti dubbiftanii adda baafachuu ni dandeessan jechuudha. You can add me to group isiniin jedha. Eenyutu akka gruppiitti si dabalu barbaadde kan si gaafatu kana jechuudha daawwattoota kiyya. Yoo everyone irra keessa namoonni kamiyyuu fakkeenyaaf namoonni tokko tokko garee adda addaa keessa seenuuf lakkoofsa kiyya kana mudiiratti kenni yookaan nama garee sanirraa masuulaatti kenni itti gareetti haana dabalu jettanii kan namatti kennitanii immoo lakkoofsi keessan garee keessatti isin baasuu didiutu jira jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi keessa yeroo san kamirra jira kanarra jira jechuudha. Isin maal goota yeroo san bakka kana dhuftaniituma everyone ka jedhu kanarra kaayyattanii jechuudha. Everyone kanarra yoo kaa'attan namni kamiyyuu garee keessatti isin dabaluu danda'a. Akkasumallee my contacts ka jedhu kana namoota kontaaktii keessan keessatti bilbila keessan keessatti isin maqaan save godhattanii maqaan haa ta'u lakkoofsuma qofa haa ta'u kontaaktii keessan keessatti save godhattanii qabdan qofatu gareetti isin dabaluu danda'a jechuudha. Akkasumallee jala kanarratti my contacts accept ka jedhu kanarra yoo kaayyatan immoo hanga isin eeyyama kennitaniitti namni gareetti isin dabaluu qabu sun jalqaba waasappii keessan irratti eeyyama itti kennuu qabdanii jechuudha. Yoo eeyyama itti kennitan malee tasumallee gruppii keessa isin galchuu hin danda'amu jechuudha. Kunoo yeroo fakkeenyaaf isarra cuqaasne haala kanaan nu dhufa jechuudha. Akkamitti eeyyama itti kennina kan jedhuuf jechuudha namoota sanna. Fakkeenyaaf amma as keessa namoota tokkorra yoo cuqaase eeyyama itti kennuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee eenyurra haa cuqaasu abbaamsee ka jedhu kanarra haa cuqaasu. Amma raayitii itti naa godhe argitanii fuuldura geengootu jira. Sana booda jala kanatti raayitiin ni jirti. Raayitii tanan itti cuqaasa. Sana booda nama kanaaf eeyyama kennee namni kun lakkoofsa kiyya garee adda addaa keessa waasappii irratti nagalchuu danda'a jechuudha.
Isin filannoo keessan isintu beeka daawwattoota kiyya kan barbaaddan irra kaa'atuu dandeessan ani ammaaf my contact irra kaa'addeetuman keessaa baya isin kan barbaaddan irra kaa'atuu dandeessu jechuudha. Tole isa lammaffaa kanarratti wanni haaraan amma inni fide kana daawwattoota kiyya mata duree lammaffaa irratti silence and can now colors jedhu kana ni argattu jechuudha. Irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu. Kana jechuun fakkeenyaaf namoonni yeroo lakkoofsi haaraan yeroo isiniif dawwalame jechuudha ufii isaatiin silent godha jechuudha. WhatsApp irratti jechuudha. Namoonni haaraan yeroo lakkoofsa keessan bakka argee fudhatee isin irratti dawwale WhatsAppiin silent godhofuma bilbila keessa yeroo takka qofa xiit jedheetuma san booda silent godhofuma ni bilbilama namicha san biraan ni bilbilama isinitti hin dhagamu ijaanni argitanii jechuudha. Iskiriina qofarratti isinitti mul'ata malee silent jira jechuudha. Kanaafuu akka inni silent isin irraa ta'u yoo barbaadani sanduuqa kana haala kanaan jechuudha yoo akkanaan isinii dhufe isin maal gootanii haala kanaan banta. Kana bantanii yoo dhiiftan jechuudha daawwattoota kiyya yeroo namni isiniif dawwalu lakkoofsi haaraan yeroo isiniif dawwalamu jechuudha isinitti iyyuu danda'a jechuudha. Yoo haala kanaan akkanatti cuftanii dhiiftanoo namni yeroo isiniif dawwalu guutummaan guututu sagaleen isaa jechuudha ni cufamaa jechuudha. Kana lakkoofsi haaraan isinitti dawwalamee sagaleen akka isin hin jenne yoo barbaadan haala kanaan ofirraa cuftanii gurraachessitan rakkoo hin qabu haanuuf bilbilamu sagalee haanu dhugeessisu yoo barbaadan haala kanaan bantanii magariisa gootuu jechuudha. Daawwattoota kiyyaan ammaaf na barbaachisa waan ta'eef haaluma kanaan baneetiin dhiisaa jechuudha of duuba deebitu. Yoo barbaadan kan gadii kanallee bilookii fakkeenyaaf asirratti bilookii contacts ka jedhu kana contactii keessan keessatti hanga namoota bilookii gootan jechuudha. Haala kanaan isin baasa yoo barbaadan irratti cuqaastanii jalaa baasuu dandeessanii jechuudha. Kun asirratti unblock bakka jedhu kana cuqaastanii jalaa baasuu ni dandeessan jechuudha. Maqaa namarra cuqaastanii dabalataan bilook godhuu yoo barbaadan asirratti bakka mallattoo ida'uu tana cuqaastanii bilookii godhuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya abbaa barbaadanii tole of duuba deebi'een isin argisiisa. Qabxiin tokkoyyuu qabxii mata duree sadii uf jalaa qabaa jechuudha. Daawwattoota kiyya haala isin argitan kanaan tole amma isa lammaffaarratti yoo darbinu jechuudha. Daawwattoota kiyya control your personal info kan jedhu kana irratti cuqaasnee ammallee gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan nu dhufa yeroo irratti cuqaasne asirratti jechuudha wantoota sadii qabxii sadii nuuf fide jechuudha. Asirratti profile photo fi akkasumallee last sign and online ka jedhuu fi read recap ka jedhu qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Daawwattoota kiyya kana jechuun fakkeenyaaf isa tokkoffaarratti profile WhatsApp keessanii yeroo isin jijjiiratan eenyutu akka argu barbaada jedhee isin gaafata. Irratti yeroo isin cuqaastan isa tokkoffaarratti everyone ka jedhu yeroo kaatan akkuma karreefu namoonni hundinuu ni argu jechuudha. Namoonni lakkoofsi keessan bira jiru kan WhatsApp keessan qabu hundumtuu ni argu jechuudha. You can say my profile photo profile kiyya eenyutu akka argu barbaada jedhee isin gaafata jechuudha. Daawwattoota kiyya kanaafuu maal gootan jechuudha everyone irra kaatu akka namni hundinuu arguuf akkasumallee my contact irra yoo kaatan jechuudha. Isa lammaffaa kana namoota lakkoofsa keessan lakkoofsi isaanii contact keessan keessatti save ta'ee jiru qofatu profile waan isin profile WhatsApp irra qabdan arguu danda'a. Akkasumallee my contact accept ka jedhullee akkuma reefu isiniin jedhe namoota isin eeyyama itti kennitan qofatu profile WhatsApp keessanii arguu danda'a. Isa afuraffaa irratti immoo nobody ka jedhu yoo kaatan profile WhatsApp keessanii namni tokko arguu hin danda'u isin malee namni tokko arguu hin danda'u jechuudha. Akkasumallee isa lammaffaa kanarratti last sign and online ka jedhu kanarra yoo cuqaastan jechuudha. Kuna jechuun fakkeenyaaf online keessan online umarra osoo jirtan WhatsApp keessan jechuudha. Online umarra osoo jirtanii akka namni online irratti isin argine jechuudha. Gubbaa kanarratti you can say my last sign isiniin jedha fakkeenyaaf daawwattoota Oromaan ifaa isiniif asirratti waan tokko kadda baasee isinitti himuu qabu jechuudha. Namoonni tokko tokko fakkeenyaaf online keessa yeroo cufame kan namaa waan ufii keessanii argitan seetanii jechuudha. Kan namaa sanillee arguu hin dandeessan namnillee keessan arguu hin danda'u. Fuula kanarratti qabxii lama qabatee isinii dhufa. Who can say my last sign isiniin jedha jechuudha. Kana jechuun daawwattoota kiyyaa sa'aatii dhuma isin online irraa baatan online irra hin jirtan isin amma fakkeenyaaf online irra hin jirtanii online irraa baatan garuu hiriyaa keessan isin boodan yeroo WhatsApp keessa seene za'a meeqatti akka isin online irraa baatan qofa itti argisiisaa jechuudha nama sanitti jechuudha. Formulaan isaa immoo akkuma karreefuuti jechuudha. Everyone irra yoo kaayyatanii sa'aatii isin irraa baatan namoonni hundinuu hin argaa jechuudha. Online irra immoo yeroo isin jirtan ittiin argisiisuu jechuudha. Sanillee akka itti sirreeffatanii isin argisiisa. Sa'aa isin irraa baatan qofa itti argisiisaa jechuudha. Isa ammallee lammaffaa kanarratti my contacts ka jedhu immoo namoota isin contactii keessan keessatti save godhatan qofatu sa'aa isin irraa baatan isin arga. Akkasumallee my contact accept ka jedhu namoota isin eeyyama kennitaniif qofatu isin arguu danda'a. Nobody irra yoo kaatanii sa'aa isin irraa baatan online irraa isin baatan namni tokko isin arguu hin danda'u isinillee kan nama arguu hin dandeessanii jechuudha. Isa gadii kanarratti immoo amma bakki online keessan
keessanitti dhoffattan asii jechuudha. Who can say when I'm online isiniin jedha jechuudha daawwattoota kiyya. Eenyutu online kan kee akka argu barbaada. Fakkeenyaaf online kan kee yeroo ati irraa baatus yeroo ati seentus namni si arguu hin danda'u atillee kan nama sanillee kan namallee arguu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kan namni hundinuu akka si arguuf atillee akka argitu yoo barbaadde everyone ka jedhu kanarra kaayyattanii dhiiftu jechuudha. Kanaafu haala kanaan asirratti sirreeffatanii jechuudha online keessanillee dhoffatuu ni dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Step isa dhumaa jechuudha read recaptures ka jedhu kana jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf barreeffama adda addaa yeroo isin namaaf barreessitan hiriyoota keessaniif barreessitan wanta isin barreessitan san akka namni sun isin saffisaan barreessitanii speedii bakka atattamaan barreessitanii suuta barreessitanii akka isin itti barreessaa jirtan hiriyaan keessan sun akka online irra taa'ee isin hin argine. Isinillee kan nama sanii akka hin argine jechuudha. Sirreeffatuu dandeessanii jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaaltan haala kanaan isinii dhufa. Asirratti qabxiiwwan adda addaa qabatee isinii dhufa. Wantoota reefu gamasitti isin argisiisanii control godhee bakka tokkotti qabatee isinii dhufa. Isin kana keessa kan isin sirreeffatuu qabdan kunoo isa kana jechuudha. Read recaptures ka jedhu kana fuulduratti jechuudha. Sanduuqni ni jira. Sanduuqa kana haala kanaan yoo cufaa isinii dhufe haala kanaan yoo isin bantanii magariisa gootan namoonni waan isin itti barreessitan hundaa'u jechuudha. Guruppii haa ta'u namoota dhuunfaa haa ta'u isin arguu danda'u jechuudha. Akkasumallee isa kan haala kanaan yoo cuftanii gurraachistan jechuudha namni tokko guruppii irratti ta'e akkasumallee namoota dhuunfaan ta'e isin arguu hin danda'u hiriyyaa keessan ta'e jechuudha. Garee keessallee yoo jiraatan yeroo isin garee sanarratti waa barreessan namni isin arguu hin danda'u jechuudha. Online keessan itti hin argisiisu jechuudha. Dhuma irratti jechuudha asirratti maal nuun jedhe jechuudha add more private to your chat isiniin jedha jechuudha. Kana jechuun daawwattoota kiyyaa fakkeenyaaf WhatsApp keessan irratti namoonni footoo isinii arguu danda'u barreeffama adda addaa isinii barreessuu danda'u sa'aatii 24 keessatti ufii isaatiin kan bilookii ta'utu jira. Inumaa sa'a lamaffaa taa'ee kan ufuma isaatiin isin biraa baduu jira osoo namni sun hin balleessin osoo isin dileet hin goone barreeffamni keessallee yeroo nama bira dhaqee ufumaan kan dileeti ta'utu jira jechuudha yookaan kanumti isin nama barreessitanillee ufumaan kan dileeti ta'utu jira jechuudha. Furmaata saniif maal gootan jechuudha isarra cuqaastanii haala kanaan fuula kana qabxii lama qabatee isinii dhufa asirratti jechuudha default message term jedhu kana ni argattu jechuudha. Kilik irratti gootu sana booda haala kanaan isinii dhufa kan saa 24tu jira guyyaa 7tu jira guyyaa 93tu jira ofiitu jira jechuudha. So kanaafuu maal godhuu qabdanii saa 24 kanarra yoo kaatan wanni namni isiniif erga ta'e kan isin namaaf ergitan ta'e saa 24 keenyaan ufuma isaatiin automaatikaalii gubata. Guyyaa 7 yoo kaatanillee akkasumatti guyyaa 7 eegee ufumaan dileetii ta'a jechuudha nama san birallee isin birallee jechuudha. Akkasumallee guyyaa 93 yoo kaatan haaluma saniin gubata. Of ka jedhu kanarra yoo kaatan immoo hanga WhatsAppiin keessa sun jiru jechuudha wanni namni isin namaaf ergitanii fi kan namni isiniif ergellee yoo isin dileet gootanii fi namni waa isin erge sun dileet godhe malee tasumallee dileetii ta'uu hin danda'u jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufellee kana fakkaata jechuudha. Jalqabaa kaafnee kanan gammatti waliin ilaalaa turre kana akka isinitti toluu fi akka warraa baratallee abdii guutuun qaba jechuudha. Daawwattoota kiyya marreesillee viidiyoo ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii miseensa maatii keenya ta'a viidiyoo like godhuu hin dagatina. Akkasumallee bakka isiniif hin galii yaada keessan komentii jalatti na barreessan. Barnoonni irraa qabanne asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'an isiniin jedha guyyaa gaarii.